amanu dhageessaa sagalee teenya Jibriil. Maame Dhuma 52 kaasifne 52. turtee tineeti Jibriil yoon dhagaa jiraatte bilbila dhumtisaa 52 bilbila san kaasi. Shabakaan keessa durii miti bilbilaan siyaasosiisuu barbaanna dhumti bilbila 52 kaasi nu jala ulfaadhu. Sagalee keenya dhageessaa. Jibriil keenya miciyyoon duutee viidiyootti irraa waraabde ol baase saniitu irraa akka miciyyoo kanaa baasu jira. Miciyyoon sana akkamiin maziraa sibira dhuftee maziraa san reefkisii dhufe immoo jirtuun dhufe immoo ta maziraa san dhufte reefkisii yoggaa laaltu dhawaadha qabdi immoo saada. Takka waan nuti asiisin jennus jechaaniiti teetiin alatti akkasitti itti oofte. Okay. Ati maal dalagaa hojiin kee maali sila waan sanii cufa hin dagate. Okay. Michiyyoo maaltu jeeseetii fi kana jiinaan michiyyoo akkamii wal beeytan akkami sibira dhufuu dandeessi akkamitti du'asiitoo irraa waraabuu dandeessi jii gaafadhu. Okay, dhageeffadha gaafate. Salaamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jibriil akkam? Nagaa kooti wallahi alhamdulillah kami. Shabakaan qabdu TikTok keessaa amma baateemi? Shabakaan dhadhabaadha reefuma keessaa na dhageessuu deessa sagalee kan keessa. Okay, asumaan si dhageeffataa jiranii? Aywa. Mucaa takkaatiif viidiyoo waraabee jana akkamitti agartee viidiyoo waraabde? Video wallahi no beita bakka dalannu bakka dalagaati iddoon bakka dalagaati beita. Maataa kamar girta? Maataa kamar girtaati? Maataa kamar girtaati? Bakkeen nu jirru waadii dawaasiri maataa miti bakka dalagaati. Okay. Waadii dawaasiri karaa Tariq Shumeel jechaa oolu. Yaa nin beekanis waadiin jiree. Okay. Yoom si dhufte mucaan galgala moo ganama? Laa galgala wanna dhufte takka hin jiru beita ani dammoo kan agare jechuudha. Ganama jechuudha iddoo dalagaati yoo baane jennu bakkuma dalagaatitti mucaan hojii dalannu argee rifatee ol deebi'ee waan akkana tasiraa manaamana naan jedhee beita. Ayyee itti fufi. Achi booda bakka waan kana akkam goona araba himnamoo maal goona sila oromoo siggatemoo maaltu oromoo siggatemoo araba siggatemoo deebee dammoo maaltu siggateellee wajji mari'ataa turre beeda. Okay. Mamme mutu godhe mamme. Naa wayin dammoo yoo maatiin isaanii irraa argame maatiin isaanii ammoo wanni yaadne gadhiine wanni guddaan jechuudha. Okay, mee qoy Jibriil kiyya wayin si gaafadha. Mucaan tun eenyu akkachi buuse ni beektaati? Araba moo Oromoo buuse bakka sanitti? Akka wanni nu irraa beenu hin jiru. Saa meeqa agartee atisi? Du'a mashii achi argineetumaan rifanneetuma viidiyoo waraabne malee jechuudha sareen achitti hin nyaatin namni kun beektaa wanna fedhe yoo ta'e hatta muslima ta'e kiristaana ta'e nama tokko du'aa tokko yoo argite. Okay, naa gala saa meeqa agartee ati? Ganama agartee moo galgala agartee duutusi? Ganama subii sa'aatii lamatti argine sa'a lama sa'a dalagaati jechuudha. Jibriil kiyya viidiyoo ati waraabde argeen jira. Viidiyoon sani ooyiruu keessa bakka citaa wahii jirutti mucaa ati ka viidiyoo waraabde akkamiin hagama keessan takka ammoo dallee ooyiruu teessin akkamiin seene makiinaan isii achi buuse san? Makiinaan hin seenne bara bakkeen biyyeen hin jiru kinoo bara bakkeen sun filfila duubatti achi darbanii bara bakkee gara kaan ispaaltiidha. Ooyiruun keessan hagama qabu bowwaaba? Keessan bawwaabaan gara biraatiin jira. Ulaa akkamiin seenuu danda'a ulaa ooyiruu sanii? Ulaa miti barre biyya gubbaan achi kaayan malee wanni kun waan dammootu makiinaan seenanii keessa kaa'anii miti. Naannawa isiin kaamte san paantii makiinaan jirti gommaan? Gommaan makiinaa hin jiru ispaaltii irra kottee namaatti tura kottee namaa karaa san deemetu jira malee faana namaati malee makiinaan ispaaltii irraa boota. Okay. Faantii namaa takka moo lama moo sadii? Nama meeqani gaadhaan san? Hedduudha namni nammootu kachi yeroo sadi bangaalonni illee naannoo san jirti nama hedduun dalaganii gara nama 100 wayiiti.
bakka san dhaqanii ilaalanii daddabanii jarriin sodaatti dammoo iqaamaa warra iqaamaa kana biraa agarraan hin dhiisanii uma san sodaattee girritti Okay. dachaate. Ayyee galatoomi. Waan siin jedhu mucaan sana hangam takka bubbulte achi jechuun sa'a akkamii kaafamte achi maaltu kaasee hoo? Sa'aatii asharaa kaasan sa'a asharaa nu dammootu. Sa'aatii asharaa jechuun sa'aatii afur jechuu keetii mi? Akka Itoophiyaatti? Akka Itoophiyaatti sa'a afurii. Ati ganama sa'a lama agartee mucaan sa'a afur kaatee jechuudha. Sa'a afuritti makiinaan dhufanii jechuudha. Makiinaa hedduudhaan dhufanii. Eenyudha isaan mootummaadha moo makiinaan siviiliiti? Mootummaadha malee siviilii miti. Okay, Oromoon ni jira naannoo sana makiinaadhaan kan dhufe mootummaa wajjin. Nu yeroo sanitti jechuudha kaachi kannee jirra dammoo jarri dhufuu dammoo arginee jira. Nu ammoo achi dhaabatu jechuun nama iqaamaa hin qabne. Yaa naa gala. Eeyyoo. Osoo nu qabanii rakkoodha waan ta'eef nu dammoo yeroo sanitti achi deemeera. Haramnillee dammoo achi deemaa nu jedhe shortaan hin dhufti. Okay, akkanumatti ture yeroo takka mana keessaa gaafii bira. Okay, anaan si gaafata. Gaafii laali. Aficha munir. Gaafii miciyyoon dhaa ni qabdi, dhiiga ni qabdi, irraa bantanii ilaaltanii jiin. Mee Jibriil kiyya. Miirti aansatu. Waan siin jedhu. Mucaa san qaama sirraa dhawaa yookaan dhiiga wayii takka ammoo itti agartanii jirtanii isin laaltanii. Nu dammoo baanaan maramtee irtibee takka irraa san warre fuuluma kana gara fuulaa kana irraa san warre malee gala miilaa wanti allaale takka hin jiru. Uffata mee. Harka isiirra dammootu dhiiga jira harka isii jechuudha harka isiirra dhiiga jira. Okay, battaaniyaa meeqaa jira isii gubbaarra? Battaaniyaa takka. Amsoolaa jechuudha. Okay. Uffata guutuu ofirraa qabdi shiita? Waa hunda mataarraa maasara? Shiita guutuu irraa qabdee. Okay, harka isiirra dhiigaa jira. Malee addatti uccurraa qabde uccurraa martanii ilaalle bakka isiin dhoomte akka rasaasa ta'e akka ulee namaa ta'e akka hudhaa namaa ta'e. Ilaalle akkasii jechuun kaa yoo laalle wanni kun beektaa itti dhiyaattee yoo laalte yookaan basmaan si qabuu danda'a akkamitti jechuudha nama du'e akkamitti harkaan qabda akka qabuun ta'u jechuudha. Battaanii hasanuu sodaataa irraa marree laalle nuti jechuudha. Okay, namni du'e shurufkaa takka ammoo riyaa wayii qaba waan ta'eef yoo isin dhiyaatan fooliin jira jechuun duun si bubbulte moo akkamii? Jawala sirreessi Jibriil jawala sirreessi kutaa kabira deebi. Mee dubbadhu? Yoo sagaleen hin jiru. Erfoon irraa baasi jawala. Maamee mutii godhe mana keessaati. Nama hin jeeqin. Abshir koppilingi godha warri jalaa teessanii nu ilaalina. Koppilingitii deebina absi maamee. Namni kun beektaa nama. Shurufkaa qabdi fooliin ni kaa isirraa duutuun si bubbulte moo akkamii? Fooliin isii wanni dhabu takka hin jiru fooliin isii hin jiru namni duddee bule jechuudha namni tutture jechuudha fooliin ni dhaha garuu fooliin inuma hin jiru fooliin wanni dhabu takka hin jiru. Galatoome hayyee asumannaa dhaabbadhu hayyee gaafii biraa dabala. Okay, dhiigni raayaa usan yeroo irraa dhaabbatee goggogee jira moo haaree uma fireeshiidha? Haaree amma dhiigni isiin. Jibriil gaafii seeqaatti ni dhageessa moo siin gaafadha? Nagaa dhiigni dammootu jechuudha harkumarra akka goggogee jiru malee dhiiga haarawa yeroo saniitii miti dhiigni harkarra gogee jira harkarra jira goggogee jechuudha malee dhiiga akkasitti hin tini miti. Jibriil ati ni kakattaa quraana rabbiitiin makiinaa achi buufte takka ammoo nama isin bira buuse kan beekne. Wallaahi waan barbaadan isin kakadhaanii faan bilisa. Yeroo makiinaa mootummaa akka kaaftee fi makiinaa isii achi buufte kan beekne ni kakattamii. Waan isin barbaadan isin kakadha maal taate abbuu fi akarratti dammoo namaan. Okay, dabbal bakka tana. Dabbal dhaabbadhu bakka tana. Dhiigni Jibriil keenya dhiigni si yeroo san dhoome zaalama bizaa takka keessatti moo guyyaa takkaa fi akkanatti yookaan guyyaa guutuu ture fakkaata. Akkaataa dhiiga si ilaalteen ati dhiigni si isaan kan gamta ka bubbule si fakkaata yaada keetiin. Dhiigni harkarra gogogee irraa bubbulee wallaahi ana akkasitti hin beeku yeroo bira geessanitti ani rifadhe wallaahi rifaatu giddi mooraa biidiyoo sanuu dubbatuu dadhabee jechuudha. Wallaahi billaa jechuudha biidiyoo sana harkifatu sanuu jechuudha kam tokko hagan. Asirratti dhugaadha dabbal. Wanni mucaa jiru sirriidha. Nama du'e tokko namni ilaaluun ni sodaata waan ta'eef. Waan takkaan jammaratti isin deebisa amma dabbal. Jammara wanni isin deebisu diinoo kanatti isin deebisa. Diinoon kuni obboleessa mucaatiin isinii fidaa je. Obboleessa mucaa kan nuura leessa. Munir obsi. Obsi Munir. Diinoo kanatti deebi'aati obboleessa isaarraa fuudha. Obboleessa isaa san itti dawwallee kallattiidhaan. Ibsa ana muni obsi amma gaafii mucaa bira kottee girti mucaa kana qofa dhagirra amma. Aboo gaddaa baddaa aboo maayikii qabaddaa kulliin keessan. Gaafii mucaa qabdan. Diinoo ati muti qabadda. Guutuun keessan muti qabadda. Mucaallee sila ganama. Qoy amma abbaa haqaa burqaa afran kan loo qorataa warra keessa girtan gaafii mucaa qabdan. Maal haa gaafadhu?
Simataati. Obsi. Umurree boontuu murree mucaa irraa gaafii. Gama kiyyaan mucaa kana bas waan inni jee guututti amaneetiin jiraan beektaa nama dubbatu tokko dubbii isaa ni ilaalta. Waa'een mucaa nama dubbachuu jiru gurbaa nama dubbachaa jiru akka kiyyatti hangaafii nama booda isa gaafadhu qabu garuu diinoo kanarraa hin gaafii qaba. Waa'ee diinootti hin bu'ina amma mucaa irraa gaafii qabdan qofa naa kaasaa waan isin gaafadhu qabdan moo qabdan. Laal qorataa ta diinoo dhiisaa ta diinoo boodeetti deebina as nu bira jira shabakaa isaanii dalagaa mucaa amma laal mucaalee gaggeessina Jibriil. Ani waan tokko gaafachuun barbaada. Oyyee abbaakaa. Abbaakaa dubbadhu. Dhaggeeffadhaa. Dhuguma rabbiitti akkaataan isinitti gaafachaa jirtaniif tartiibni isin deemaa jiru waan natti toleefiin caljee taa'e abbaakaa. Namoonni goonu gabaabduutti tartiiba akka ajaa'ibaatti deemaa jirtan. Obboleessa keenya Jibriil irraa fixannee yoo gaafii takkaa lama gartee burqaan qabaate inni bilaa qabaatanii gaafattan isa dhiifneetuma nam tokkotti hin buunaa dubbiin akkam akka ta'u deemtuu fi waa hedduu takka addaan bee jira. Tole fayyaade gurbaa irraa fixannee gaggeessinee as dachaana dabbaalii fi maammi itti uffataati. Galatoomi abbaa. Jibriil irraa gaafii xumurree boontuu murree. Laal waan tokko jira Jibriil laal dabbaal waan tokko jira Jibriil keenya yoo sagalee kiyya na dhagaa jiraatte Dhagaa jira. Okay, iddoo natti viidiyoo waraabdee galla keessan dhugaadhaan siraadha. Biyya Arabaa kana keessatti biyya seera qabdu, biyya seera teknooloojiin diinagdee guddatte keessatti akkamiin reef kana namni fidee mazraa aamila qabu. Mazraa aamilli namaa karaatiba fudhatee dalagu jirutti darbaan gaafiidha. Nuufuu gaafii turte tole haa ta'u. Itti aansuuni Jibriil keenya viidiyoo paartituu bakka michiyyoo sarreefkitti darbame viidiyoo lafa sanii beekna nuti. Takkaffaa wanni nu godhuu qabdu. Viidiyoo san amma osoo hin ta'in baruu yeroo dalagdu yeroo dalagaa keetii bakka sanii gabbaatee viidiyoo bakka saniif nu waraabdee ispaaltii jettu tanaa fi bakka san jidduu hammam takka akka adda fageenyi jiru akka nu garsiiftu barbaanna akkanumaa siin ja'a irraa fixannee Jibriil ati okay Jibriil faana namaa malee faanti makiinaa mucaa san bira hin jirtu mi naannaa isii. Faana makiinaa wal ispaaltii irraa borbootaan ispaaltii warra jechuudha. Ispaaltiin bakkeen duubni sun jechuudha. Duubni biyyee sun jechuudha. Achiin ispaaltii guddaadha. Ispaaltiidha. Waan takkaan sitti hima Jibriil. ispaaltiin nu waraabjiin naannoo san viidiyoo. Jibriil waan takkaan sitti hima dhaggeeffadhu. Ayyee. Yoo warri muqiimaa warri iqaamaa qabu isin ayyamsiisee fedha kan keessaniin akka isin bira bultu takka ammoo deebi'anii akka fuudhan isin gaafatanii jiraatanii wanta ati amma asoote kanaan addatti faallaa yoo ka dhufu ta'e itti gaafatamta kana woo abdaami. Kana gara barbaadaniin jechuudhaan wallaahi jechuudha haqarra jechuudha. Jalaan dhiiftee gubbaan na godhaatan haqarra nama kana akka deebi'u miti ani waan arge wanni dabsu takka hin jiru. Dabbaal gaafii adeemsa dabbaal Jibriiliin ati dallaala jaan duraanii dallaala immoo namuu akkanumatti dalagatu jeemee waan takka ta'e. Jibriil ati maal dalagaa? Rashaasha moo mazaraadha moo re'ee moo gaala moo timira? Ani mazaraa dalaga mazaraa. Mazaraan keessa maaltu qaba? Kuduraa qabaa? Kuduraadhaa filfilaa fi timaatima midhaan. Dallaala moo hojii dallaalummaa dalagee beektaati? Dallaalummaa wanni dalagee takka hin jiru abbuuhi. Okay, ayyee wanta ati amma asoote kanaan faallatti namni akka isii isin bira kaa'ee fi nama isin bira buuse akka huba qabdu yoo dhageenye itti gaafatamanii fudhatta. Duuti wanni kun waan du'a namaati. Walumarraa ka fiidoo waraabessi waan ta'eef. Ati dhageettaan walumaa galatti sitti himuwaani. Waan kana waan irraa beeku tasuma ta'ee hin jiru. Arabni ajjeese namni biraa ajjeese wanni irraa beeku takka hin jiru. Viidiyoo arginaan namni haa agaruudha. Namni sareen fakkeenyaaf nama tokko fakkeenyaaf osoo achi diinee jenne fakkeenyaaf Arabni tokko hin agaru. Fakkeenyaaf nama kana sareen nyaata. Dhugaadha. Ilmi ija namaa kana osoo jetti hin agaru fakkeenyaaf ilma namaa tokko achi sareen nyaata jechuun mee ati isin akkamii yaaddanii waan kana haa. Galatoomi. Okay, Dabbaal gaafii irraa xumurree bakka nama dhibba saddeetii shantamaa bu'eetiin dhiifama gaafadhee gaggeessina. Dabbaal gaafii okay galatooma isin akkaaniif sareen bakka sanitti nyaanne godhuuf viidiyoo irraa waraabdan hedduu galatooma viidiyoon isin irraa waraabdan gara warra TikTok akka dhufu. Itti aansuun gaafiin an qabu dabbaal maziraas laala mana dhageeffadha. Arabni akkami beekee mootummaan akkami beekee maziraa san keessa dhufee michiyyoo tana fuudhuu danda'e. Oromoon lookashina bakka sanii ergeef moo Oromoo reef kamichiyyoo achi darbitee mootummaa fidee bakka san wajji dhufee fuudhe moo waan kana akka danuu baasu barbaanna. Laala bakka takkitti. Mee Jibriil irraan si deebi'e moo dhaggeeffatteetta? Nagaa sagaleen hundaatu kan nuti himne Arabicha jechuudha. Arabicha himne deebee namoota Bangaalonni illee hin deebee Paakistaan illee nama san naannoo san jechuudha. Koi. Jibriil. Guututtu himne jennaan shortaa namoota dhufti. Arabichatti illee himneera shortaa namoota dhufti. Asumaadee asii fagaadhaa asii gaafa asii sin qaban jechuudha. Yeroo takka. Rakkoo keessa sin galchanii jennaan nu achii fagaanne malee. Koi wayin si gaafadha. Na dhagaadhitaa? Hin dhagaa. Duutuu mucaa agartee kafiilee keetitti himti Arabtichaatti bira dalaguutti himti ati. Arabichatti himne Arabichatti. Arabticha kan kee achi booda maal godhe?
Arabichi asii deemaa shortaa yoo dhufte booda isin ballakti booda isin qabu walumaa fuudhee isin deema malee wanni isin dhiisan hin jiru takkatti faana keessa asii agarraan namni isin bira hin jiru asii fagaadhaa hanga shortaan nama du'a kana asii kaaftee mana hospitaala nama kana yookiin chikaappii wanti godhanii miree jechuudha marmaa akka isin fiduute. Okay, Arabtichi kan kee yoom as dhuftee isin eenyudha maaltu as fide isin hin gaafanne waan takkallee? Wanni irraa beeku takka hin jiru bara abboo wanni anaafi arabichi illee jechuudha nu hunduu jechuudha bakka irraa nutti namni takka wanni irraa beeku hin jiru bara. Arginee nu bakka dalagaati argineetuma waraabne malee namni takka wanna irraa beeku takka hin jiru. Galatoomi sa'aatiin arabni hoggaa mootummaan dhufee mucaa achii kaasu arabtichi ni jira moo hin jiru? Lookshina bakka sana eenyu ergeef mootummaadhaaf? Abboo dhagaye walumaa galatti arabichi asii deemaa asii dhufna asii qabdi shortaan ammatana dhufti eega nama du'ee asii dhagame namoonni baay'een argee jira waan ta'eef akka Bangaalee Paakistaanii kun nama hedduu arge. Asii deemaa nuun jedhe bakka asii fagaadhaa yoo asii sin argan rakkoodhaan nuun jennaan nu yeroo sana achii deemne jechuudha. Ati hoggaa mootummaan mucaa kaasuun agartu jechuudhaati? Nu hoggaa isiin kaasu nu fagaannee jirra garuu sa'aatii jarri dhuftanitti fagoodha beektaa irraa fagaannee jirra. Ijaan ni agarta. Sa'aatii jarri dhuftanitti jechuudha rasaasadhaan beektaa rasaasa dha'uu namoota dhuftee. Aadaa biyya kanaatti ni beeka dhugaadha. Okay, ati mootummaa ijaan agarre hoggaa isin kaaftu? Mootummaa waan ijaan agarre kan qabu jechuun namni akkamitti jarri jechuudha yoo si agarte akkamitti sidiifti nama majuula ta'uun beekti kenna ajjira haltee yoo si agarte akkamitti. Okay, naa gala mucaan kaatee jirti mootummaanis kutee jira ooyiruu deebi'aa arabtichaa isin hin jee akkuma awwala baa isin hin jeesan. Kaasanii jiranii arabichi kaasanii jiranii bakka. Arabee san deebisi Aminoo deebisi dabbaale irraa xumure naas hin jee maaliif jennaan. Dabbaale isaa bakka gee haa galatoomi jeen. Bakka kanarratti xumuraan kiyya malaala namaa sii gola baa. Qoy yeroo takka obsa. Ati ilaali duraan dursitee viidiyoo obboleettii akka sareen nyaanne akka bineensi nyaanne waraabuu galatoomi tokko ji. Lammaffaa waan rabbi si beeku haqaa fi dhugaa rabbi si garsiise karaa tiktookiinis karaa itti saala kallattiin bilbila kaastee waan nu jaasute bulfaadha. Kun jechuun bare. Ayyoo qorataa maal jetta? Dabbaatiyya maal seete wallahi mucaa kana meeqoo yoo takka na dhaga'u jira. Dubbatu dhagaa jira. Qorata. Obboleessi kiyya kun Mucarraa bu'aa mucaa laal ammoo mucaa reefu sanittis deebina akkam jee. Aboo mucaa reefu deebisa akka hin deemne maamme. Mee wal cinaa batanii dubbatanii jechuun jiru kana isaan nu deebisa gabaabdutti isaan irraa gaafii qabna. Dubbiin bakka jiru jira kana bira gabaabdumatti. Bakka dubbiin jirtu yeroo takka naaf obsa mucaa informationa dhaggeeffataniimi dhiigniinis wahaallee gaafanneemi mucaa galatoomi jaati gaggeessa mucaa yeroo barbaadeen nu dhufaati amma abbaa qaa maal jetta? Tole dabbaal kiyya obsi maamme abbaa qaa bakka bu'aa bakka nama kuma takkicha kanaa bu'aa mucaa kana galateeffadhaa nu gaggeessa mucaa dhugaa dubbate haaqa jiru. Maamme kiyya duraan dursee obboleessi kiyya Jaabir rabbiin siyaa kabaju rabbiin gartee nama haqa dubbatu rabbi siyaa godhu nama 900 almost 900 irrattiin nama kuma takkas dhaqee galatoomii halkan gaarii bulii hamtu rabbi deebama ammas irraa eegaluun daan nama dhiba. Deebisa mucaa asirra dubbii irraa qabna. Ilma adeeraa siitii ni jira as keessa jira barka ilma adeeraa kajoos ni jira tokko kunoo. Ilma adeeraatiin obboleessa barbaanna. Laala inni nu dhiyeessuu ni dandeechu kiyya kunoo I am love obboleessa miyootiif irraa kaas. Ammas waan amanuu qabdu dallaala dhaggeeffadha. Obboleessa jettanii namarraan fuudhina hanga lakkoofsa biyya haadha siitti irraa fudhattanii akkasirraa gaa hojii deemtan. Hanga biyyatti. Ibsaa dhiifama yeroo takka. Ibsaa asuma kee kanaan si gabbisa. Gana dhaga'u jiraatte jaran ilaalammaa mee hiwwanyu hin goonu bilaashii isin lafaanu mucaalaas dubbisni isaan lachuu dubbisne hundi keessa waan isinii gala. Piliis yoo dhugaadhaan haqaa fi dhugaa baasuu